السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتون هردفتون برسا رماب. الحمد لله عندك كوت نجاني كي كان جال الله كن كبجادا بكجرت مرة سناجو. إجا دعوتوتن كيا بروم سرّا خنا كيسة تقولنا نسمبر سيسو. حالا سورة عليه مبارك كيسن راكب دن سورة عليه غرغرا دا إيميلي كيسن رات سيف أكت تقول أتني نسمبر سيكون حالا إيميلي كيسن رات كابا تني تقول سنيجله. إجا دعوتوتن كيا جرينا خنا كيسة وابا يدخلنا مكونامو جوال كيسن سنجلا هاتمو ملا سنجلا جتابو ملا سنجلا بشاسينو ملا يوكن أمو جوال كيسن سنجلا أدلوم جوال برودا بتشوم ملا كنافو سورالي غرغرا سورا سنبر باچسو إيميلي بنتني إيميلي كيسن رت سيف gochuu qabdan jechuudha isin gale maaliif fakkeenyaaf namni yeroo jawwaala jalaa dulloome yookiin jawwaala sugaa jalaa dhabe jawwaala biraa bitata jechuudha yeroo jawwaala biraa bitatanitti jechuudha imeelii keessanii fi paaspoortii keessan egaa biyyatanii jechuudha suuraaleen isin imeelii keessan irratti seefi gootan jechuudha hundinuu mobaayila amma haara warraatti isiniif deebi'an jechuudha isin gale egaa daawwattootan kiyya akkuma feesbuukiiti jechuudha isin gale fakkeenyaaf amma feesbuukii egaa imeelii fi paaspoortii isaa beektanii jechuudha jawwaala yoo isin jalaa cabees yoo jawwaala biroo bitataniis yoo jawwaala keessan hattuun isin jalaa hattees jawwaala birarratti yeroo jawwaala argatan banachuu dandeessan jechuudha feesbuuk duraan isin jechuudha isin gale amma kanaas jechuudha yeroo imeelii fi paaspoortii keessan tuqootan jechuudha suuraalee mobaayila keessan irra duraan ture salphumatti hundumaa argattan jechuudha isin gale garuu akkuma imeelii feesbuukaa sanii fi paaspoortii feesbuukaadhaa sammuu keessan keessatti qabattan jechuudha kanallee sammuu keessan keessatti qabachuu qabdanii yookiin ammoo sajjalatuu qabdan jechuudha isin gale waraqarratti sajjalatuu qabdan jechuudha oomataan qabachuu hin dandeenye jechuudha isin gale egaa daawwattootan kiyyaa haalaan amma isin barsiisu kanaan haalaan amma isinitti himaa jiru kanaan yoo suuraalee keessan imeeyil irratti seefii godhatan jechuudha suuraan keessan gonkumaayyuu isin jalaa hin badu jechuudha isin gale hanga umrii keessanii jechuudha isin gale egaa daawwattootan kiyyaa amma haala imeelii haaroo banattanii imeeyil irratti seef godhachuu dandeessan isin barsiisa egaa gariin keessan gariin namaadha jechuudha imeelii keessan nama isinii bane tahaa yookiin paaspoortii isaan biyyattan yookiin imeelii isaadhaa hin biyyattan tahaa gariin ammoo imeelii isaa biyyatanii paaspoortii isaadhaa hin biyyattan tahaa kun immoo hin ta'u jechuudha isin gale imeelii isaatii fi paaspoortii isaadhaa biyya kun dirqama jechuudha suuraa san yeroo hunda argachuudhaaf jechuudha isin gale kanaafuu amma ni haala imeelii fi paaspoortii biyyattan banachuu dandeessan isin barsiisa kanuma duraan irratti jechuudha isin gale kan amma haaroo banattan kanarratti kan suuraa seef gochuu qabdan jechuudha kan amma haaroo banattan kana kan imeelii fi paaspoortii isaadhaa sammuu keessan keessatti seefii gochuu qabdan jechuudha isin gale kanaafuu amma haalatti banattanii suuraa qabdan hunda suuraa isin barbaachisu irratti seefii godhachuu dandeessan isin barsiisa egaa daawwattootan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa yuutuub chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinadha yeroo sabiskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kiliikitti garuudhaan ol kajjattu irratti tuqachuun dagatinadha akkasuma barumsan garraadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jalatti seenuudhaan viidiyoo baay'eetu jira waan isin dhibee barachuu dandeessanii barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootaniin yoo jabeessuun dagatinadha egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti nafaana turaan hordofaa isinin jaa hayyee daawwattootan kiyyaa imeelii haarawaa imeelii paaspoortii fi imeelii isaadhaa biyyattan kan amma suuraa irratti seef godhachuudhaaf deemtan haarawaa banachuudhaaf seetingii mobaayila keessanii galtan masarraa gadi buttaniiti asirratti immoo wanni isin himuu qabu jechuudha namni imeelii fi paaspoortii keessan qabdan rakkoon qabu jechuudha kan qabdan sanarratti seef godhachuu dandeessan jechuudha garuu kan hin biyyenne haalaan amma isinitti agarsiisuun banattanii imeelii keessanii fi paaspoortii keessan sammuu keessan keessatti seef godhachuudha yoo immoo sammuudhaan qabachuu dadhabdan akkuma isiniin jedhe waraqarratti sajjalachuu qabdan jechuudha isin gale akka yeroo hunda yaani akkuma isiniin jedhe wanni tokko yeroo isinirra gahee suuraa keessan yeroo hunda argattan jechuudha amma yeroo seetingii seentan gadi ni buutanii yeroo gad buutan jechuudha asirratti akka wanti indee baakaap ka jiru irratti kilikni gootanii ammallee akka wanti ka jiru irratti kilik gootanii ammallee gadi ni buutan jechuudha akira gadi ni buutanii aada akka wanti ka jettu ni argatan jechuudha isin galee irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isin fidaa googil irratti kilik gootanii egaa achi booda haala kanaan asitti isin fidaa amma imeelii haarawaa banachuuf waan deemtaniif jechuudha as gad irratti kireeta akka wanti ka jettu irratti kilikni gootanii ammallee kan olii kanarratti kilikni gootanii ammallee kan first name fi last name isin fidee jira jechuudha isin galee amma maqaa imeelii keessanii nu guutan jechuudha isin galee maqaa imeelii keessan ittiin banachuu barbaadan anamma haa guutu egaa anamma isin agarsiisuu fi oromoo TJ barreesse next kilik gootanii yeroo maqaa keessan itti guutanii ammallee asitti guyyaan ni guutan jechuudha har'an agosti meeqa 27 asirratti agost ammallee asitti immoo
bara 1998 gootan jechuudha. Ammallee asitti dhiiraaf nadhoodha kan akkuma keessanitti filatan jechuudha. Ammallee next click gootu. Ammallee achi booda haala kanaan maqaa emailii keessan ittiin banatan san sinii fidee jechuudha isinii galee. Asirratti kan Oromoo Tech 346@gmail.com jee kanumaan banadhanii achi booda raayitiirratti guutaniiti next click gootu. Ammallee paaspoortii itti guutu jechuudha isinii galee. Paaspoortii hin daganne jechuudha. Achi booda yeroo itti guutan next click gootu. Egaa achi booda kunoo asitti lakkoofsa sin gaafata jechuudha. Lakkoofsa bilbila keessanii itti guutu jechuudha. Egaa achi booda yeroo haala kanaan lakkoofsa keessan itti guutan as gadi ni buutanii yoo lakkoofsa hin qabaannes rakkoon qabu jechuudha. Escape jettanii bahuu dandeessan jechuudha isinii galee. Garuu lakkoofsi wanni isin gargaaru jechuudha. Yoo akka tasaadhaa paaspoortii emailii kana dagattan jechuudha. Lakkoofsa kanarratti forget gochuudhaaf isin gargaara jechuudha. Isinii galee. Yeroo itti guutan yes ka jedhu irratti kilik gootanii achi booda koodii bilbila keessan irratti ni erga. Egaa mana argaa jira itti haguutuni. Achi booda yeroo koodii itti guutan next click gootu. Egaa amma kanoo akkuma argatan banamee xumuramee jira jechuudha isinii galee. Achi booda next click gootanii. Achi booda gad buutaniiti agree kana click gootanii. Haala kanaan amma banutti dha jechuudha. Hanga raawwatuun eeggatan. Egaa amma kanoo banamee raawwatee jira jechuudha. Emailii duraan qabdan biratti kan haaluma kana argatan jechuudha. Amma jechuudha wanti gootan kana keessa gonkumaayyuu ni baatu. Egaa daawwattootaan kiyyaa amma emailii banattanii raawwattanii jirtan jechuudha isinii galee. Amma wanti sinaaf maali? Emailii amma banattan kanarratti suuraalee mobaayila keessanirraa qabdan save godhachuudha jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa yeroo haala kanaan emailii keessan banattanii raawwattan jechuudha. Amma wanti sinaaf maali? Suuraalee mobaayila keessanirraa qabdan emailii amma banatan kanarratti save godhachuudha jechuudha isinii galee. Amma haalli suuraalee mobaayila keessanirraa qabdan emailii kanarratti save gootan jechuudha. Google Photo irratti jechuudha isinii galee. Egaa Google Photoon kana kana jechuudha isinii galee asirratti photo ka jedhu kana jechuudha. Egaa Google Photo kana jawwaalli baay'een ofumaanii qaba jechuudha isinii galee. Yoo jawwaala keessanirra immoo hin jiraanne jechuudha pilaastorii keessan keessa galtanii egaa bakka seerchi kanarratti jechuudha Google Photo jettanii yoo barreessan sinii dhufe jechuudha isinii galee. Jawwaalli baay'een ni qaba jechuudha. Yoo hin qabaanne pilaastorii keessaa daawunloodii godhachuu qabdan jechuudha. Rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha isinii galee. Amma jechuudha irratti kilikni gootanii egaa yeroo irratti kilik gootan haala kanaan isinii fida. Eeyyamanii kennitanii fi halluu kajoo kana kilikni gootanii ammallee asirratti emailii isin gaafatuuf deeme jechuudha. Emailii haarawaa bantan kana jechuudha isinii galee. Kun amma emailiin an duraan qabu emailiin haarawaa bane sanirratti save godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma emailii haarawaa bantan san argachuudhaaf jechuudha asirratti qastii sanirratti kilik gootanii achi booda haala kanaan emailii mobaayila keessarra jiru hunda isinii fide jechuudha isinii galee. Egaa kunoo emailiin amma haarawaa bane Oromoo Tech ka jedhu kana jechuudha. Kana akira gadii kana irratti kilik gootanii jechuudha. Achi booda yeroo irratti kilik gootan haala kanaan isinii dhufe jechuudha isinii galee. Amma turn on backup ka jedhu irratti kilik gootan. Egaa achi booda haala kanaan storage safer ka jedhu kana ni dhufa irratti confirm kilik gootan. Egaa haala kanaan beeksisa isinii fide jechuudha isinii galee. Amma beeksisa kana escape jettanii bahuu dandeessanii yoo barbaadan immoo next kilik gootanii ammallee next kilik gootu ammallee dan kilik gootu jechuudha. Egaa amma kunoo suuraa fi viidiyoolee garagaraadhaa waan mobaayila keessanirraa qabdan save gochaa jira jechuudha isinii galee. Amma bakka piroofaayilii keessan kanarratti kilikni gootanii egaa daawwattootaan kiyyaa wanti kuni asirratti geegaa meeqa jettanii na gaafachuun keessan hin oolu jechuudha isinii galee. Hangam tokko suuraa nu qabata hangam tokko viidiyoolee garagaraa nu qabata yoo jettan jechuudha. Wanni kuni geegaa baay'atii 15 isinii kenna jechuudha isinii galee. Yeroo geegaa baay'atii 15 kana guutan kalas kana caalaa hin qabatu jechuudha. Isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa geegaa baay'atii 15 jechuun salphaa akkasii jechuudha. Suuraa kuma meeqa isinii qabata jechuudha isinii galee. Amma wanti gochuu qabdan jechuudha akka inni ofiin automaatikaalii waan hunda waan namni isiniif ergee save isiniif godhu jechuudha asirratti. Asir gaditti photo setting jettuun irratti kilikni gootanii
egaa achi booda haala kanaan baakaap kajee kana walaa kanarratti kilikni gootanii egaa kun akkuma isin jee giigabaayitii 15 jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha isin galee amma wanti gochuu qabdan jechuudha akka ofiin automaatikaalii waan namni isin erge ofiin seefii godhu jechuudha yookiin ofiin suuraalee garagaraadhaa waan namni isinitti ergu hunda waan mobaayila keessarra jiru ofiin akka aappii kanarratti imeelii kanarratti akka isiniif sajjalu jechuudha isin galee asirratti baakaap in the device folder kajoonu jirti irratti kilik gootan jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha. Amma wanti gochuu qabdan waan Facebook irraa raatii kana hunda ni bantan jechuudha isin galee hundumaa akka seef ta'u jechuudha asirratti haala kanaan waan folderii asirra jiru kan hundumaa raatii itti guutan jechuudha akka ofiin automaatikaalii seef isinii godhu yoo barbaadan jechuudha isin galee haala kanaan filattanii kee deemtanii banuu dandeessan jechuudha nama hundumaan banee isinitti agarsiisa jechuudha isin galee hundumaa akka seef godhuuf waan mobaayila kiyyarra jiru waan galarii kiyya keessa jiru jechuudha isin galee. Egaa haala kanaan giigabaayitii 15 firii isinii kenna haala kanaan suuraalee garagaraadhaa suuraa mobaayila keessanirraa qabdan ofiin automaatikaalii imeelii kanarratti seef isiniif godhaa jechuudha. Egaa achi booda jechuudha akkuma silatti isiniin jechuudha akka tasaa jawwaalee keessan yoo isin jalaa bade yoo isin jalaa kufee bade yoo hattuun isin jalaati yoo bishaan isin jalaa seene imeelii ama banattan kanaa fi paaspoortii ama banattan san egaa sammuu keessaa qabaattanii jechuudha yookiin waraqarraa qabaattanii yeroo mobaayila biraa argattanitti jechuudha imeelii keessan kanarraa suuraalee hunda argachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barumsi keenyarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu hin dagatinaadha. Yoo isiniif hin galin komentii jalatti nu barreessadha. Egaa barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessu hin dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.